Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne keessaa taaksiin qilleensarraa Itoophiyaatti jalqabamuuf jedhu kan akkamiiti kan jedhuu fi akkasumas kan biyya alaa keessaa hanqina nyaataa fi akkasumas rakkoo gaazaa keessatti mudataa jiruu fi kanneen biroo kan isin biraan gennu ta'a. Gara oduu biraatti yoo dabarru Ameerikaa fi Chaayinaan wal waraansa taarifaa keessatti kallattiidhaan kan galan yommuu ta'u, yeroo ammaa kana biyyoonni lamaan dabareedhaan haaloo wal bahuu irratti kan isaan argamanidha. Kanneenii fi kanneen biroo qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Lammiileen Itoophiyaa 163 biyyoota ollaatti baqatanii akka jiran UN ibsa isaa keessatti baaseera. Biyyoota ollaatti kan baqatan keessaa lammiileen Itoophiyaa lakkoofsaan gad aanaa ta'an kan argaman biyyoota Eertiriyaa keessa akka ta'es gabaasa kana keessatti dabaleera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Komishiinarri ol aanaan baqattootaa gabaasaa guyyaa kaleessaa baaseen lammiileen Itoophiyaa 163 ol ta'an biyyoota ollaatti baqatanii akka jiran beeksiseera. Biyyoota lammiilee Itoophiyaa itti kooluu galan keessaa Eertiriyaan tokko yoo taatu biyyattii keessatti lammiileen Itoophiyaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an akka argamanis gabaasa kana keessatti eereera. Gama biraatiin lakkoofsi lammiilee Eertiriyaa yeroo ammaa kana Itoophiyaatti baqatanii jiraachaa jiranii 179 ol ta'uun himameera. Akka ragaan gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii agarsiisutti biyyi baqattoota lammiilee Itoophiyaa baay'ee keessummeessite Suudaan yoo taatu lakkoofsaan lammiilee Itoophiyaa 68,895 kan ta'an achitti jiraachaa akka jiranis ibsameera. Suudaan yeroo ammaa kana rakkoo waraanaatiif lammiileen ishee biyya baqataa kan jiran yommuu ta'u, faallama kanaan yeroo ammaa kanatti lammiileen Suudaan 93,359 ta'an Itoophiyaa keessatti gaaddisa godhatanii akka jiraatan komishiinichi ibsa isaa keessatti dabaleera. Gama biraatiin Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyyoota 11 ol irraa dhufan akka jiran kan ibse yommuu ta'u, dhaabbatichi lakkoofsi isaanii miiliyoona 1 akka caales dhagahameera. Itoophiyaa keessatti baqattoonni baay'inaan lammiilee Suudaan kibbaa ta'uu kan ibsee fi komishiinichi akka jedhetti lammiileen Suudaan kibbaa 430 ol Itoophiyaa keessa akka qubatanii jiraatan beeksiseera. Gama biraatiin Suudaan kibbaa keessa baqattoonni Itoophiyaa 7,000 ol akka jiraatanis faallaa kanaatiin gabaaseera. Ragaan komishiinichaa lammiileen Somaaliyaa 360 ol Itoophiyaa keessa akka jiran kan ibse yommuu ta'u, lammiileen Itoophiyaa faallaa kanaatiin 28,000 ol ta'an Somaaliyaa keessatti gaaddisa godhatanii jiraachaa akka jiranis himeera. Suudaanitti aanuun baqattoonni Itoophiyaa baay'inaan kan argaman Keeniyaa keessa akka ta'an eeruun achittis lammiilee Itoophiyaa tilmaaman 43 ol kan ta'an biyyattiitti kooluu galtummaadhaan kan jiraachaa jiran ta'uun ibsameera. Gama biraatiin Itoophiyaatti lammiileen Keeniyaa 5,672 baqattoota ta'anii jiraachaa akka jiranis akeekeera. Lammiileen Jibuutii 56 baqattoota ta'anii Itoophiyaa keessa jiraachaa akka jiran kan agarsiise komishiinichi lammiileen Itoophiyaa tilmaamaan 14,000 ta'an ammoo Jibuutii keessa akka jiraatan ni hima. Lammiileen Sooriyaa 749, lammiileen Burundii 133 fi lammiileen Libaanos 27 kaampii baqattoota Itoophiyaa keessa jiraachaa akka jiran odeeffannoon ragaa komishiinichaa baase ni agarsiisa. Baqattoonni kunneen rakkoolee siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaatiin akkasumas rakkoo waraanaa daangaatti babba'uun kan ka'e biyya isaanii irraa baqachuun akka biyyoota biraatti kooluu galtummaadhaan jiraatan ragaan kun itti dabalee agarsiisa. Itoophiyaatti taaksiin qilleensaa dhiheenya kana jalqabuuf akka ta'e ibsamee ture ni yaadatama. Tibba kana daandiin qilleensa Itoophiyaa dhaabbata Arcter Aviation jedhamu waliin ta'uudhaan Itoophiyaatti sagantaa haaraa xiyyaarota elektirikii tajaajila taaksii kennan eegaluuf waliigaltee irra gahuu ibsuun ni yaadatama. Sagantaan Midnight Aircraft yaada xiyyaarota xixiqqoo kanneen paayileetii qabanii fi namoota hanga 4 yeroo tokkotti fe'uun tajaajila kennan beeksisee jira. Sagantaan kun akka addunyaatti kan jalqabaa hojiirra ooluuf jiru United Arab Emirates jechuun himama. Itoophiyaan sagantaa kan hojiirra oolchuuf Abu Dhaabitti aantee biyya addunyaa irraa sadarkaa lammaffaatti jechuunis gabaafameera. Waliigaltee daandii qilleensa Itoophiyaa fi kaampaanii teessoon isaa Ameerikaa Kaalifoorniyaa ta'e Archer Aviation jedhamutti kan gahame yoo ta'u, doolaara Ameerikaa miiliyoona 30 kan baasu ta'a jedhamaara. Akka waliigaltee kanaatti kaampaaniin Aviationii Ameerikaa kun xiyyaarota xixiqqoo tajaajila geejjibaa magaalotaaf oolan Midnight kan jedhamuu fi kanneen taaksii hojjete ogeeyyii balallisan teeknishaanotaa fi injiinaroota waliin Itoophiyaatti ergas jedhama. Ammoo xiyyaaronni xixiqqaan sagantaa yaalii kanaan daandii qilleensa Itoophiyaa argatu hangam akka ta'e garuu hanga ammaatti lakkoofsi isaaniitii fi bifa isaanii hin ibsamne. Sooftiweeriiwwan, appilikeeshiniiwwanii fi tajaajila kanaaf teeketiriin kan itti muramuu fi kanaanis sagantaa yaalii kana keessatti daandii qilleensaa kanaaf kan erguudha.
Dhaabbanni Ameerikaa kun piroojeektii xiyyaarota xixiqqaa kana Itoophiyaatti haa eegaluyyuu malee kaayyoon isaa inni guddaan naannicha keessatti babal'isuun walitti hidhamiinsa geejjibaa kana cimsuudha jechuunis ni himama. Ikooturizimiif oolchuunis kaayyoo isaa kan biroo ta'uun ni himama. Torbee darbe keessa waliigalteen dhaabbilee lamaan magaalaa Finfinneetti wayita waliigaltee mallatteessan yaada kanneen hojii gaggeessaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasawu sochii qilleensa Itoophiyaa keessatti godhamu hammayyeessuudhaaf murannoo qabaachuu isaanii himaniiru. Karoorri kun yeroo ammaa walitti dhufeenya jajjabeessuu Afrikaa keessatti damee aaviyeeshinii cimaa ta'e hundeessuudha jechuunis itti dabalaniiru. Itti dabaluunis hariiroon aaviyeeshinii biyya Ameerikaa waliin uuman kun teeknooloojii xiyyaara kallattiin asii ol ka'ee kallattiidhaan ammoo gadi deebi'u qabaata jechuudhaan waliigaltee irra gahame kana qilleensa naannoo baha Afrikaatti jijjiiruudhaaf akkasumas mala geejjibaa naannoo hin miine ta'uun faayidaa akka qabu himeera. Hundeessaa fi hojii gaggeessaan Arker Adam Goldston namni jedhamu daandii qilleensa Itoophiyaa waliin waliigaltee raawwachuu ji'a tokko dura aaviyeeshiniin Abu Dhabii kan waliin waliigaltee wal fakkaataa irra gahe himeera. Afrikaan gama imala qilleensaa ammayyaa akka waan qabduuf hojii kana jajjabaachuu akka qabanis asumaan dhaamaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa waliin ta'uun tarkaanfii murteessaa kana fudhachuu keenyaaf boonatu nutti dhagahama jechuunis dubbateera. Akka ragaan Arker agarsiisutti kaayyoon sagantaa isaanii haaraa kana imala konkolaataadhaan daqiiqaa 60 hanga 90 fudhatu taaksiidhaan qilleensa keessa barartuun daqiiqaa 10 hanga 20 gidduutti akka gadi buusus dabaleera. Xiyyaarotni paayileetii dabalataatiin imaltoota 5 qabaachuu kan danda'an kun akkuma konkolaattota tajaajila taaksitiif oolanii buufataalee 2 gidduu daqiiqaa gala kan qaban yommuu ta'u kanaafis kaffaltii xiqqaa gaafatu jechuunis abdatama. Xiyyaarotni xixiqqaan kunneen kana jechuun guutumaa guutuutti elektirikiidhaan waan hojjetaniif baasiin isaanii akka gadi buusu himama. Xiyyaaronni xixiqqaan kun kan hojjetaa jiran takkaan kiiloomeetira 100 kan imalan yaadameeti jechuunis ni himama. Saffisni isaanii sa'aatii tokkotti hanga kiiloomeetira 241 kan imalu yommuu ta'u kiiloogiraama 3,500 ol baatanii bararuus akka danda'an as keessatti kaahamee jira. Mootummaan federaalaa mirga Itoophiyaan ulaa galaanaa dhaqqabuudhaaf qabdu mirkaneessuuf sochiin jalqabamee jabaatee akka itti fufu kallattii kaa'uu beeksise. Hawaasni addunyaas nagahaa fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuu keessatti Itoophiyaan gahee ol aanaa taphattee fi taphachaa jirtu akka hubatu waamicha dhiheesseera. Murteen mootummaa federaalaa kun walgahii mana maree nageenyaa biyyaalessaa har'a gaggeeffame ilaalchisee ibsa waajjirri ministeerichaa kan baase yoo ta'u himameera. Walgahiin ministeera muummee Abiyyi Ahmadii fi Tamaajoor Shuumii Raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa dabalateera. Qondaaltonni ol aanoo mootummaa federaalaa itti hirmaatan kana irratti haalli biyyaa naannoo fi addunyaa qoratame jedha ibsichi kun. Dhimmoota manni marichaa walgahii kana irratti dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan jedhee adda baase keessaa dhimmi qaamolee fedhii ofii humnaan kabachiisuudhaaf socho'anii isa tokko ture jechuunis katabameera. Qaamoleen kunneen bifa garaagaraa qabaatanis naannoo adda addaa fi bifa alaa keessatti argamu kan jedhan ibsichi yoo baasum shirrii kiyyeessuu fi saamichaan ukkaamsuun gara jabummaan daldala seeraan alaa humnaan fedhii horachuu mallattoo isaati jedhan. Ibsichi qaamoleen kunneen diina Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa waliin tumsuu fi qaamolee olola sobaa geggeessan qabu jechuunis gabaaseera. Korri walakkeessa waggaa waldaa qorannoo Oromoo sanbata dhufu Keeniyaatti Naayiroobitti taa'ama. Korri kun yeroo jalqabaaf Keeniyaatti kan taa'amu yommuu ta'u Yuunivarsiitii Keeniyaa keessatti ebla 12 fi 13 akka lakkoofsa faranjootaatti kan qophaa'u kanarratti hoggansii fi miseensonni waldichaa qorattoonni garaagaraa qondaaltonni mootummaa Keeniyaa dhalattoonni Oromoo Keeniyaa fi kutaalee addunyaa garaagaraa jiraatan akka irratti hirmaatamus dhagahameera. Waldaan qorannoo Oromoo waldaa qorannoo hangafa dhimmoota seenaa, siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa qorannoo Oromoo waggoota dheeraadhaaf kan qorataa turanidha. Jilli aadaa waarii Oromoo Oromoon Naayit jedhamus qabiyyee qophii kanaati jechuunis dabalameera. Gaazaan ammas dirree du'aa ta'aa jiraachuu xiinxaltoonni himaa jiru. Israa'el deeggarsi namoomaas ta'ee meeshaaleen kamuu gara Gaazaatti akka hin seenne dhorkuu hordofee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Filisteemonni Gaazaa rakkina hamaadhaaf saaxilamaa akka jiranis himeera. Gaazaan dirree du'aa ta'aa jirti kan jedhuu fi namoonni nagahaa du'aa kan hin qabnee fi kana keessa rakkoo hamaa keessa galaa jiran jechuudhaan barreessaan ol aanaan UN kan ta'an Antooniyoo Guutaarez gabaasaniiru. Antooniyoo Guutaarez kana kan dubbatan ejensiiwwan UN 6 deeggarsi namoomaa Filisteemota
Gaazaa keessa jiran akka qaqqabuudhaaf gaggeessitoota biyyoota addunyaatti erga iyyatanii boodaadha. Ministeerri dhimma alaa Israa'el gama isaaniitiin Gaazaa keessa nyaanni gahaan akka jiru ibsuudhaan Antooniyoo Gutaarees Israa'el maqaa balleessaa jirti jechuun deebisee himateera. Israa'el bitootessa 2 irraa kaasuudhaan deeggarsi namoomaa fi meeshaaleen garaagaraa akka hin galle ugguruu kaasee jalqabeera. Antooniyoo Gutaarees gama isaaniitiin Israa'el humna Gaazaa to'attee kan ta'uu isheetiin dhiheessiin nyaataa fi qorichaa uummata bira akka gahu gochuudhaaf dirqama akka qabdu seerri idil addunyaa ni dirqisiisa jechuun qubatti qabeera. Yukureen lammiilee Chaayinaa 2 Raashaadhaaf lolaa turan jettu to'achuu beeksifte. Humnootiin Yukureen lammiilee Chaayinaa bulchiinsa Doonesk keessatti Raashaadhaaf lolaa turan jetteen to'annoo jala oolchuu pirezidaantiin biyyattii Volodimir Zelenskiin ifa godheera. Pirezidaantichi ergaa guyyaa kibxataa dabarsaniin loltoonni Chaayinaa Raashaadhaaf lolaa turan 2 qofaa miti jechuunis dubbiseera. Ministeerri dhimma alaa Indiriis Sibih akka jedhanitti loltoonni Chaayinaa bulchiinsa Yukureen keessatti lolaa jiran kan ejjennoo Chaayinaa nagahaadhaaf qabdu gaafii keessa galche jechuudhaan jilli Chaayinaa Kiiv keessatti argamu ibsa akka waamamu beeksiseera. Yukureen waraana Raashaa waliin geggeessaa jirtu keessatti Chaayinaan Raashaadhaaf lolaa jiraachuu yoo himtu kun kan jalqabaati. Himannaa Yukureen dhiheessite kuna hordofee hanga ammaatti Moskoo irraa fi Beejing irraas deebiin kenname tokkollee hin jiru. Zelenskiin ergaa X yookaan Tiwiitara isaanii irratti barreessanii loltoonni lammiilee Chaayinaa kunneenis baha biyya isaanii kan taate bulchiinsa Doonesk keessatti to'annoo jala oolfamuu eeruun kaardii baankii fi ragaalee dhuunfaa biraas qabatanii akka bahan akeekeera. Pirezidaanti Zelenskiin akka jedhutti loltoonni Yukureen erga loltoota Chaayinaa 6 waliin walitti dhukaasaa turanii booda lamaan isaanii kan booji'aman ta'uu himeera. Waraabbiin viidiyoo Zelenskiin maxxansan irratti loltoota Chaayinaa namoota jedhaman keessaa tokko wayita afaan Mandariinitiin waa'ee lola dhiheenya geggeessee dubbatus dhagahameera. Odeeffannoon qabnu akka agarsiisutti loltoonni humnoota weerartota keessaa jiran 2 qofaa miti jechuun Zelenskiin gara Chaayinaattis quba qabuu jalqabeera. Oduu biraatiin lammiileen Ameerikaa 3 fonqolcha mootummaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo fashaleessem duutii irratti murtaa'ee ture gara biyyaatti deebi'uun dhagahame. Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti fonqolcha mootummaa fashalaa'ee qindeessaniiru jedhamuudhaan lammiileen Ameerikaa 3 hidhaarra kan turanii fi hidhaa isaanii hafee Ameerikaatti xumuruudhaaf garasitti imalan. Jalqaba 3 isaanii irratti manni murtii waraanaa murtii du'aa kan irratti murteesse yoo ta'u torban darbe garuu gara hidhaa umrii guutuutti jijjiireefii jira. Gara biyyaatti kan deebi'an wayita Ameerikaa fi Dimokiraatik Rippaabilik Koongoon qabeenya albuudaa guddaa biyyattii fayyadamuudhaaf waliigaltee irra gahanitti jechuunis dhagahamaa jira. Dimokiraatik Rippaabilik Koongoon kuufama albuudaa guddaa meeshaalee elektirooniksii fi baatirii konkolaattota elektirikii oomishuudhaaf oolu akka koobaltii fi kanneen biroo kan qabdu yoo ta'u yeroo ammaa kana baay'inaan dhaabbilee albuudaa Chaayinaa irratti kan baafamedha. Lammiileen Ameerikaa kun namoota 37 baatii fulbaanaa darbe mana murtiitti dhihaataniin mana murtii waraanaatiin murtiin du'aa itti murtaa'e keessaa isaan muraasadha. Ministeerri dhimma alaa imbaasii Ameerikaa Kinshaashaatti argamutti akka jedhetti gara biyyaatti deebi'uu kanaaf beekamtii kenneera. Ogeeyyiin seeraa Ameerikaa bilisa baasuu yookaan murtii isaanii gabaabsuu hin oolan jechuunis ni eegama. Oduu biraatiin Chaayinaan oomishaalee Ameerikaa irra qaraxa 84 kaa'uun haaloo baate. Ministeerri maallaqaa Chaayinaa oomishaalee hunda Ameerikaa irraa galan irratti qaraxa 84 kaa'uu beeksiseera. Murteen kun ammoo guyyaa boruu irraa kaasee hojiirra akka oolu ni himame. Erga Ameerikaan oomishaalee biyyoota addunyaa irratti qaraxa dabaltee booda qoodni gabaa Awurooppaa qabbanaa'aa ture Chaayinaattis haaloo bahuu isheetiin itti fufaa jira. Murtiin Chaayinaa kun Ameerikaa haaloo bahuudhaaf kan ta'e ta'uunis himamam. Kanaan wal qabatee Raashaan qaraxni Ameerikaan seera daldala addunyaa kan cabsuudha jechuunis qeeqaa jirti. Ameerikaan meeshaalee Raashaa irraa galfamu irratti qaraxa 104 kaa'uudhaan seera idil addunyaa cabsuu himattee jirti. Dubbi himtuun ministeera dhimma alaa Raashaa Maariyaa Zaakaaroovaan Washingtan seera idil addunyaatiin kan abboomtuu miti jechuunis dubbatteerti. Doonaald Tiraamp ji'a gurraandhalaa keessa gibira daangaa meeshaalee Chaayinaa irratti 10% wayita kaasanitti Chaayinaan dhaabbata daldalaa addunyaa kan wal dhabdee daldalaa furutti himattee turte. Zaakaaroovaan murtee qaraxa Tiraamp fudhata kan hin qabne jechuudhaan seera bu'uura daldala addunyaa kan cabsuudha jechuunis qeeqa isaanii keessatti katabaniiru. Raashaan tarree biyyoota 60 olii kanneen qaraxa Tiraamp yeroo dhihootti kaa'aniin miidhaman keessatti kan tarreeffaman yoo ta'u, dubbi himaan ministeera dhimma alaa biyyattii Chaayinaa waliin hariiroo qabdu dabaluudhaan miidhaa qaqqabuu malu kamiyyuu xiqqeessuudhaaf tarkaanfii fudhachaa akka jirtu ibsa gaazexeessitootaaf kennan irratti katabaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Nooliin waan turtaniif galatooma.